Ameerikaa yoo ta'u paaspoorri isaa harka mootummaa Itoophiyaa jira. Gama biraatiin himanni mishaarratti dhiyaate kan isa ga'e abbaan alangaa eenyummaan ragaa mishaarratti dhiyaatu akka dhoofamu gaafatee jira. Abukaattoonni kanarratti yaada kennuuf kan gaafatan yoo ta'u beellamni fulbana 6 2020 sa'aatii 4 irratti qabameefii jira. Bal'ina oduu tanaa oduu teenyatan idilee keessatti tan isiniif gabaasnu ta'a. Kibbalita Shawaa aanaa Walisoo magaalaa Diilallaatti halkan edaa waraanni mootummaa dhukaasa cimaa hawaasa irratti bananiin lubbuu nama tokkoo galaafachuun kanneen biroo hedduu madeessani. Halkan edaa sa'aatii 1:00 irratti poolisoonni addaa Oromiyaa magaalaa Diilallaa keessatti dhukaasa hawaasa nagaa irratti bananiin dargaggoo Habtaamuu Beeraa Jaamuu akka ajjeesan jiraataan magaalaa Diilallaa tokko OMN itti himee jira. Dhukaasni baname kun hamma halkan keessa sa'aatii 5:05tti kan ture yoo ta'u namoonni madaa'an hedduun yeroo ammaa hospitaala Walisoo fi Tullu Boolootti yaalamaa jiraachuun gabaafamee jira. Oduu gaddaa biyya Awustiraaliyaa magaalaa Melbourne irraa dhaqqabeen hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa fi qabsoo Oromoo keessatti namni qooda guddaa baachaa ture obbo Jibriil Obsee du'aan addunyaa kanarraa boqotani. Obbo Jibriil Obsee dhukkubsachuun wallaanamaa kan turan yoo ta'u guyyaa kaleessaa fulbaana 8 2020 lubbuun isaanii dabartee jirti. Obbo Jibriil abbaa isaanii Haji Obsee Adaraa fi haadha isaanii aadde Zeenii Galatoo irraa bara 1955tti godina Arsii aanaa Doddodaatti dhalate. Umri isaa ijoollummaa achuma godinuma Arsiitti barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa barachaa sochii qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhachaa osoo jiru yeroo boodaa jaalawwan waliin qabsaa turan waliin qabamee waggoota 10 mana hidhaa mootummaa Dargitti dararamaa ture. Shira mootummaan Itoophiyaa uummata Oromootiif saba biraa walitti buusuuf xaxaa jiruun guyyaa kaleessaa godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan Araddaa Kululoo keessatti humnoonni addaa naannoo Somaalee dhukaasa bananiin namoota 7 yoo ajjeesan namni tokko miidhaan cimaan irra ga'uun yeroo ammaa du'aa fi jireenya jidduu jiraachuun gabaafame. Akka jiraataan aanaa Cinaaksan irraa odeeffannetti humnoonni addaa naannoo Somaalee kun raayyaa ittisa biyyaa kan Araddicha keessatti qubsifamu wajjin waliin ta'uun gocha kana raawwatanii jira. Walumaa galatti shirri mootummaan uummata Oromoo fi saba biraa walitti buusuuf xaxaa jiru hin milkaa'uu jan jiraattota jidduu kanneen OMN fi yaada isaanii laatu. Harargee Bahaa aanaa Fadis magaalaa Facaatutti halkan edaa loltoonni mootummaa qeerroo tokko rasaasatti dhukaasuun akka ajjeesan maddeen gabaasani. Sochiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii diinagdee magaalota Bahaa Oromiyaa kanneen akka Awwadaay, Kombolcha, Haromaayaa, Harar, Dirree Dhawaa, Jaarsoo, Gursum, Funyaan Biiraa, Qobboo, Calanqoo, Laangaay, Qarsaa, Dadar, Fadis Bokkoo, Baroodaa, Karramillee, Baabbilee fi kanneen afan biroo hedduu keessatti bifa qindoomina qabuun gaggeeffamaa jira. Konkolaattota uggura cabsuun imalaa turan hedduu irrattis tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu maddeen keenya garasii gabaasaniiti jiran. Godina Arsii magaalaa Asallaa fi naannoo ishiitti qeerroon daandii cufuun sochiilee geejjibaa kanneen magaalota garaagaraatti taasifamaa ture danqanii akka jiran himani. Halkan edaa daandii erga cufaniin booda qeerroon magaalattii hiriira mormii gaggeessuun dhaadannoolee garaagaraa dhageessisaa akka turan maddi keenya garasii dubbifnee OMN itti himee jira. Daandiin Asallaa irraa ka'uun gara magaalota birootti geessan qeerroodhaan cufamee jiraachuus jiraataan naannichaa kun ibsee jira. Waraanni mootummaa hedduminaan garasitti bobbaafamuun nageenya hawaasaa booressaa akka jiran namni kun itti dabaluun ibseeti jira. Sochii uggura geejjibaa fi qoqqobbii diinagdeetiin walqabatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti hanqinni beenzilaa mudachuun baajaajonni hedduun tarree galuun dhaabbachaa jiru. Akka fakkeenyaatti magaalaa guddittii Oromiyaa tan taate Finfinnee dabalatee magaalota akka Adaamaa, Roobee, Jimma, Mojoo fi Asallaa keessatti raabsaan boba'aa qullachuun konkolaattonni manaa hedduminaan dhaabbachaatii jiran. Godina Arsii lixaa magaalaa Nageellee Sigaaloo keessatti waraanni raayyaa ittisa biyyaa humnaa ol magaalattii keessa bobba'uun halkan edaa iddoowwan daldalaa hedduu caccabsanii qabeenya namootaa saamaa akka turan jiraattota keessaa namni OMN bilbilaan dubbise himeeti jira.
guyyaa har'aa aanaa gada basaasaa magaalaa Xiijoo Waqeenxaraa keessatti hiriirri mormii qarree fi hawwan qofa hirmaachise gaggeeffamee oole. Magaalaa Shaashamannee fi magaalota ollaa isitti argaman hedduu keessatti konkolaattota labsii cabsuun sochii godhaa turan irratti tarkaanfii madaalaa qeerroon naannichaatiin akka fudhatame maddeen keenya garasii gabaasani. Godina Shawaa Bahaa aanaa Luumee magaalaa Mojotti labsii uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee hordofuun qeerroon magaalattii daandii cufuun makiinota Mojoo keessa dabruuf yaalan danqaa akka turan himane. Halkan edaa daandii Shaashamannee irraa gara Mojoo geessuu fi kan gara magaalota birootti qaxxaamursi cufuun sochii konkolaattota ugguraa akka turan qeerroon Mojoo irraa bilbilaan dubbifnee OMN'tti himanii jiran. Makiinota labsii kana cabsuun imalaa turan irratti qeerroon aanaa Luumee tarkaanfii fudhachaa jirraas je'eeti jira. Naannoon Tigraay guyyaa har'aa filannoo gaggeessaatii jirti. Filannoon kun injifannoo bara 1983 qabsoodhaan arganneen nu yaadachiisa. Leellistoonni sirna nafxanyaa nu bulchuu hin danda'an. Filannoo gaggeessaa jirrus sirni kun irra deebiin awwaalamee jiraachuu isaa kan itti mirkaneessinudha jedhan pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Dabramikaa'el. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad guyyaa kaleessa miidiyaa biyyattii irratti EBC irratti dhiyaachuun bara haaraa Itoophiyaa ilaalchisuun haasawa godhaniin filannoon naannoo Tigraay akka mana seeraan alaa ijaarame kan caraqaa beetii jaamuutii jechuun dubbataa turan. Talagaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan ijoon irraan tana qabannee isiniif dhiyaanne kanuma fakkaata gamoo ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaal ture. Oduuwwan teenya idileetiin aangoolitti deebinutti turtii gaarii.